الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أبا هريرة قباسة كيستي waa'ee obbolummaadhaa jechuudhaan namni rabbiif jecha nama jaalate maal akka argatu waliin laalla jechuudhaas keessatti tokkoffaadha. Ergamaan rabbi akkana jedhan sallallahu alaihi wasallam, nama tokkotu turee jedhan ebbileessa isaa ziyaaruudhaaf kan rabbiif jecha jaalate isa ziyaaruudhaaf mana satii ba'e osoo ganda biraa deemaa jiru rabbii malaayikaa itti ramadee karatti eessisee jedhan. Malaayikichi karatti dhufee akkana jedhan, eessa dhaquu deemtaa jennaani ebbileessa kiyya tokkotu qariyaa tana jira ganda tana jira isaan ziyaaruu deemaa jeen. Maali tola si oole qabaayii galata san gashuufi deemtamoo maaliif deemtaa jeen? Lakkii jeen qurbaan ani rabbumaaf jecha isa jaaladha jecha fi malee waan naa ooleen qabu rabbumaaf jechaan isa jaaladhaa kanaafi jeen. Akkana jeen malaayikichi, ani rabbitu na ajajee jeen akkam sitti dhufu rabbitu na erga jeen kara keetitti. Maali jennaan rabbiin gamtati rabbiif jecha isa jaalatte si illee jaalatee jira jeen. Kuni maal nu agarsiisa? Namni rabbiif jecha nama jaalate rabbiilleen isa jaalate jechuudha. Ogoofii si jaalate rabbiin Jibriilitti hima, Jibriil sanii achi malaayikatti hima, malaayikonni hundi si jaalatan jechuudha. Hattaa wanni dachii fi samii kee jiru oga si jaalatu takka. Obbolummaaf jecha wal jaalatuun bu'aa guddoo qabdiin isiniin jira. Kanaafuu wal haa jaalannu wal haa kabajnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi